والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. A permanent cure. Also barabara kante. Imaamni dhuga dubbata alayhi salaami gaaf tokko akkana jedhe. Dubartiin baadiyyaa tokko kaateetti dabarfatte ergamaa gooytaa biraan. Osoo ergamaan gooytaa taa'ee lafa gubbaa taa'ee nyaataa jiru. Dhugumatti nin kakadhaa jette. Rabbii lubbuu Muhammad harka isaa keessa jirtu nin kakadhaa jette. Dhugumatti nyaanni ati nyaachaa jirtu kun lafa tanarra teessee nyaata akka garboottan Rabbii lafa gubbaa ta'anii nyaataniiti. Waggaa kana ergamaan gooytaa akkana jedhe. Salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi. Waa halaaqa waa badii jeen. Eenyutu na caalaa garbicha yookaan garbicha Rabbii ta'uu danda'a jedhe. Dubartiinis eeganaa ni jette. Yoo akkas ta'e nyaata kee kanarraa gurshaa wayii naaf kenni jetteen. Waggaa kana ergamaan gooytaa salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi fuudhee kanneef gurshaa nyaataa. Dubartiin sana eeganaa ni jetti. Dubartiin baadiyyaa sana. Lakkii ani in fudhadhuu jette. Afaan keetirraan fudhadhuu jette. Ergamaan gooytaa salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi eeganaa fuudhee gurshaa san afaan isaarraa fuudhee eeganaa isiif kenne. Afaan isaa keessa baafatee kanneef. Dubartiin san ni jette. Takkaa nagarree jetteen jireenya kiyya keessatti ilaalaa waan jaamu jiruu tiyya keessatti dhibee waan jaamu takkaa nagallee hangaan du'uuti jette. Kanaafuu gurshaan ergamaan gooytaan kanneef san qoricha zalaalam taheefii jedhe. Seenaa kana Anubayt keessatti kan barreeffamee jiru. Sanaafuu gorsuuwwan seenaa kiyyaa kanneen وإن أخطأت فمن نفسي فمن الشيطان سينسو خيسي يندقون قرئ لبوتي في الشيطان الرائن سننجا سنفو سينا كان يوسني تولي شير لايك سبسكرايب قرأ.